akkasumatti fayyisuu eegalte akkuma yesuusitti kaduu eekaasu. Fayyisuu eegalle daqiiqaa qabne daqiiqan waan jenne goonan. Okay, nama na fayyisuu dandeetta nama na jalaa du'e jira na kaasu. En fayyifna takkatu harkatti ol qabne waaqa gaafannaan wanni nu dhabnu hin jiru. Muudii keenya beeke kun muudii. Tokkoffaa irratti namni ati nu fayyiftu eenyu ni beekna? Nama dhibamaa fayyiftamu ka du'e kaaftaan nama naa kaasu kaka'uu barbaada kaka'uu. Ka du'e kaaftanii. Nuti arrabni keenya gurraacha waan gaafanne irraan dhabnu. Waan gaafanne feetu du'aa kaasi jedhi feetu ka jiru ajjeesi jedhi ka jiru illee. Amma arraba gurraacha ka waan kadhanneen dhabnuu fi koofiyaa akkana dalga kaatee namni siyaa baaree asliidhaa dhiyeessi kaatamu muudii san nutti wannan jedheefi. Saniin nun dhayne. Gaafii usmi maqaa namaa hashtag hin godhin. Maqaa namaa hashtag godhaan jiru amma. Ani kuni maa kun achi qabii fe'i qabiin qabu war kuni maan beeka namni martu. Dubbii balleessaa jirta. Maqaa namaa hashtag godhe amma. Okay, maqaa namaa hashtag hin godhu dhageeffadhu. Maqaa namaa hashtag hin godhan. Ani waan kiyya qofa isinitti haasaa jiran. Ani arrabni kiyya gurraacha. An gaangee dhante dalagoo isaan karkarroo midhaan nyaate fa'aa ajjeesaan karkarroo halkan midhaanitti bu'e hin ajjeesaa yoo baay'ee. Hujaan dhugumaa kuta jara keenya akka malee kuta hujaa. Xiqqoo jallatu qabdi xiqqoo haa jallatu. Koi amantaa keessa kana keessa salaanni jiraatu. Amantaa keenya keessa moo? Injira. Irratti jira. Salaata saa meeqatti salaatan fakkeenyaaf akka musliimaa kanatti sa'aatii qaba salaanni 5 amma fakkeenya amantaa musliimaa keessatti akkasimi keessan keessa meeqa jira guyyaa tokkotti? Usme ajandaan harkaan jijjiirin kaate amma ajandaan harkaan jijjiirin ajandaan harkaan jijjiirin. No gaafii gaafanne malee waan biraati miti no. Ya ani namni amma fakkeenyaaf nama hedduu du'aayii godhe nama hedduu abaaree balleesse nama hedduu du'aayii godhee qajeelche namaan du'aayii godhee fi tujjaaree koofiyaan xiqqoo haa jallattu nama du'aayii godhee fi achumaan tujjaaree amma sadaqatu jira namni wayyiin dhukkubsata jedhanii maqaa isaa isinillee yaamtanii dubbachaa jirtanii nama san yoo ani itti aaree jiraadhe rabbi haa fayyisu. An dhiise fi jira an rabbi haa fayyisu. An waan kiyya haasaa jira waa'ee nama haasaa hin jiru. Osuma waan kiyya haasa'u mirga qabani. Mirga qabda waa'ee keetii haasa'uu rakkoota kan qabu. Namni si dorgu hin jiru. Okay. Waa'ee kiyya haasa'uu namni yeroo argu takka hin jiru. Koi garuu sanii miti. Miidiyaa kanarraa fakkeenya namni ati mee namu fakkeenya fi dhugumaan du'aayin keessan qeebalamti wannati jette mee fakkeenya fi nama tokkicha gara keessanitti fudhaamee amma fakkee nama jaalattu wayii. Ani nama abaaree daqiiqaa qabee fi wallaahi daqiiqaa qabee fi daqiiqaa san hin dabarsu rabbi. Hin ajjeese yoo jedheen ajjeesaa feegan. Amma erga dhagaika kalaas naa baariin ajjeese amma duufedhaan. Amantiin teenna karkarroon abaarinaa jetti yoo midhaan nyaatu dhiisaa jetti. Haa jallattu xiqqoo. Haa nyaatu dhiisaa jetti karkarroo. Wallaahi hin jedhini jaa jiran. Achitti maaliin kakatan sila achitti maaliin kakatanii maafi kaamuchaan hin beeku reefuu dhaqaa jira. Qoosatti jirra warri amantii haarawatti dhufnee nurra laalinaa qoosatti jirra. Namatu hashtag godhee dalga haasa'uu barbaade bakka deebiin siidaa deebi'aa ka dalga deebi'aa akkasuma jirra malee waan biraatitti hin jirru. Abbootii amantii namoota jajjabaa namoota qaalii as jalatti argaa jira baay'ee. Kanaaf haganaa dubbadhe malee dubbachuun barbaadu. Haa usmitti.
Okay, walumaa galatti ammaati ajandaa keessan fitte tooppika biraatti haa ceenu. An kiyya fixe kan waa'ee du'aayii kiyyaa xumureen. Okay, koofee lafa kaa'e. Koofee lafa Kiyya kaa'e. badhaadha baay'ee na eeggadha. Warri asirra jirtan na eeggadha. Dhugaa Koofee lafa kaa'e. Amma an halkan tokkoon isin fixee isin bulchuu danda'a. Takkatu harka akkan ol qaba. Hin dhumtan yoo an dhumaa jedhu. Walaa eegganne. Okay, ajandaa xumureen xumure. Okay, Baay'ee si jaalladha. amma dhagaye. Ijoollee miidiyaa irra jiran kanneen keessaa akka gara keetitti dhufu eenyu barbaaddaati? Hiriyoota keessa namni itti feetu jira. An dhugaa yeroo amma dhugama rabbi yoo haasoyne miidiyaa kanarra nama jiru keessaa maqaa Yesuusin kakadhee sitti hima. Namni ati jaalattu eenyu, namni ati jalqaba gara kee fudhattu eenyu yoo naan jettan shooddee shirkaati. Wallaahi wa billaahi ani shooddee shirkaa. Hin jaaladhaa miti. Inshaallah gartee haga onneen na keessaa buqqaatu jaaladha. Maaliif beeta galgala kana boottee na wajjiste. Shooddee. Maa hin dhufettee boottee moo? Amantii jijjiirachuu kiyya amma namni naa boo'e isa qofaa bara. Isa qofan naa boo'e. Miseenjeraan dhufee si boo'e moo tokkokkeen? Laa wallaahi nama kuma meeqarratti. Boo'imee jennaan imimmaanuma xapxapa godhee boo'e. Bakka hiriyyaa jechuun akkana osoo anuu agarte karama fedhe irraa iyyuu haa jira. Maa kaameraa duratti mul'anne malee dhufee si boonne bara. Yaa isinilleen immaa hin beeka usuma na jaalattanii. An ummanni as jalaan arrabsu kun hundi wallaahi na jaalata wallaahi kakadhesi. Awwaan na jaalatanii fi beeki waan dubbanitti miti. Na jaalatan na kabajanii miti. Anilleen ilmi keessan isin jaalata isin kabaja garuu waaqayyo na yaameera. Osomaan isin jaaladhu waaqayyo na yaame. Waa takka ragaa folkaadhootillee mana jira jirtan namni 2,500 kunillee dhageeffata. Wallaahi ramadaana rabbii keessa jirra. Sanuu kurnan dhumaa keessa jechuudha. Kakadhee isinitti hima. Yoo Muzammil karaa amantaa musliimaa hin deebin ani usmee jedhamee waamu. Wallaahi. Muzammil yeroo gabaabaa keessatti yoo hin deebin ani usmee miti. Ani dhugumaanii dhageeffadhu kaa ni beekaa bara. Laal. Ana amma tokko irratti atakka hanga barbaadellee ta'u laal. Ani namni guyyaa takka bishaan bismillaahi jedhee amantaa musliimaa keessatti dhuge amantaa biraa keessa jiraatu hin danda'u. Hedduu agarree bara nama hedduu deeme. Miidiyaa kanarrattuu iyyuu akkuma argine iyyuu namoota hedduu deeme garuu hundi isaanii baatii takkan bulan. Hima dachaan durriyyeen meeqallee deeme agarre. Sheekiin namni islaawaa ilmii qabullee deeme agarre namni tokko si galee keessa taa'ee amantaa isa fudhatee baatii takkaa miti guyyaa 15 ol taa'ee agarre. Si galee atillee naannooyitee deebitee amantaa kee deebite. Kanaafuu ammallee wanni si dhaamu takkitti maa inni beektaa tokkoffaa irratti jechoota tokko namoonni hedduun of seenanis dogongorsiisanii waan hawaasa kee amantaa musliimaa mufachiisullee waan garteetiniin amantaa wal qabatu tokkollee hin dubbate. Si galee maaliifi namoonni amma fakkeenya mucaan gaafa irra taa'eetiniin Allahan akkana jedhe isin jedhe sunniin faa mistee kan taane keessa galchan dogongora seenaa kaatillee boodallee deebitee itti seenu jechuudha. Baraan baratte jechuudha. Si galee namni amantaa jijjiirratee nama waa si gaafatu. An amma nyaachaa jira moo sooma jira jettee yaaddaate